Maqaa keetii fi maaliif akkas dhufte nutti himi? Maqaan koo Khalid Bashir jedhama. Qormaata biyyoolessaa akka biyyatti kennamu kutaa 12ffaa qabxii olaanaan fidee jira. Bakka kanattis kan argamee fi sagantaa beekamtii fi experience sharing irratti dhaamsa tokko dabarsuu fi dhaamsa garaagaraa dabarsuudhaaf akkasumas beekamtii nuuf kenname kana irratti hirmaachuuf dhufe. Mee guyyaa har'aa kana gammachuu akkamitti sitti dhagahame? Wallaahi alhamdulillah gammachuu guddaatu natti dhagahamee jira. Waan guddaa achiif godhee jira. Gammachuun baay'ee natti dhagahame. Namni garaagaraas gammadee jira. Baay'ee gammadee jira. Amma eessaa fi maal barataa jirti? Eessatti barataa jirti? Amma Instituutii Shaggar SIT jedhamu Shaggar Institute of Technology kan haaroo banamedha. Mana barumsaa sanitti seenee amma common course barataa jirra. Yeroon booda fiildittiin seennaa. Software engineering barachuun barbaada. Akka carraama mana barnootaa sanitti AI engineering kan jedhamu digirii irratti kennama. Manneen barnoota yuunivarsiitii biratti immoo maastersii irra kan kennamu sadarkaa digiriitiin kennaa jiranii AI engineering kan jedhamu isarratti barachuun barbaada. Isumarra jira jechuudha. Sababni ati dipaartimentii kana filatteef maali? Sababni ani dipaartimentii kana filadheef yeroo yeroodhaan filannoo kee jijjiireera. Asiin dura NASA keessa seenee barachuun barbaada jedheen ture. Speesii barachuun barbaada jedheen ture. Garuu immoo yeroo keessa immoo paashinii kiyyas ilaalee dandeettiin kiyya eessa akka jiru akkasumas yeroon ammaa kun immoo yeroo AI'n waan guddaatti hojjetaa jirudha. Artificial Intelligence'n waan addunyaa kana jijjiiruu danda'udha waan ta'eef karaa kanaan immoo baradhe waan jijjiirama fidu wayii addunyaa kanaaf waan wayii gumaachuu akka danda'utti filadheetiin kana seene. Mee ati kaayyoo kee jalqabaa keessatti yeroo barataa jechuun kutaa gad aanaa turtetti wanta ta'uu barbaada jettee karoorfattee ni jira ture? Eeyyeen hin jira. Yeroo daa'imummaatti meedisiiniin barachaa ture namni baay'een daa'imummaa isaatti dooktaruma jedha. Meedisinii barachuu barbaada. Garuu adeemsa keessa immoo dandeettii ofiisii olaalu namni bakka dandeettii guddaa qaba bakka yoo hojjedhe waan guddaa bu'aa buusuu danda'a waan jedhu ilaaleeti yeroo yeroodhaan wanni ta'uu barbaadu jijjiiramaa dhufe. Amma garuu karaa sooftiweerii kana yoo baradhe dandeettiin kiyyas gara maattis waan jiruuf maatsii irratti baay'ee fedhiin qaba. Nan jaaladhas maatsii. Sooftiweeriin kunis koodingiin kunis maatsii wajjin wal qabata. Dandeettii kana immoo gara sooftiweerii yoo fidee waan guddaa hojjechuu danda'a waan jedhu waan yaadeef fiildii kana filadhe. Fedhii biyya alaatti Itoophiyaadhaan alatti barachuu ni qabda ture moo akkami? Yoo qabaattu ta'e immoo gara fuulduraatti osoo carraa akkasii argatte fedhiin atti deemtee barachuu hagam ga'a? Fedhiin alatti barachuun fedhii guddaa qaba. Maaliidhaaf barnoonni garaagarummaa jira waan ta'eef barnoonni kennamu internaashinaal taatee gaafa ijoollee addunyaa waliin dhufanii yeroo barattu addunyaa kana ija tokko ilaalta addunyaa kana bal'istee ilaalta waan ta'eef barnoota carraa akkasii yoo argadhe baay'ee natti tola. Anis irra hin jira asitti haa baradhu malee barnoota alatti deemee barachuudhaaf anis waan tokko appilaayi godhaan jira. Namoonni yookaan dhaabbattoonni na deeggaruu danda'anis waan kana yoo karaa naa mijeessan baay'ee natti tola. Sanumaan jechuu barbaada. Tole mee ati akka biyyaatti waan bara kana qofa yoo osoo hin taane kanaan dura sadarkaa biyyattiitti galmaa'ee hin beekne qabxii kana fiddeeti kanatti jirtu. Si duubaan maaltu ture yookaan kaka'umsa kanaaf kasii godhaa ture maaltu ture? Kaka'umsa kanaaf wanni na godhaa ture tokkoffaan maal inni kutaa 9ffaarra mana barnoota bultii addaan seenee manni barnoota bultii addaa haalli isaa haala mana barnoota kaawwan irraa addaa maatii irraa adda bahanii biyya biraatti deemanii achumatti bulaa nyaatallee achuma keessatti wanni yaadu tokko illee barnoota malee hin jiru ture. Yaanni jiru bakka barnoota qofa. Mana barnootaa san seenuun kiyya waan kana akka milkeessuuf karaa tokko naa ta'ee jira jechuudha. Wanni biraa immoo maal inni cimee barachuu kiyya akkasumas obboleessi kiyyas meedisinii barata. Innis baay'ee barnoota kanarratti na dhiibaa ture jechuudha akka itti cimuu jechuudha daa'imummaa irraa kaasee. Innis gargaarsi obboleessi keenyaa godheessi waan kana akka galmeessuu fi tarkaanfii tokko naa ta'eera. Inni biraan bultii addaa seenuu kiyya. Inni kun immoo jabaatanii hojjechuudha. Bultii addaas seenanii yoo jabaatanii hojjetin yoo waan hin danda'amne tokko milkeessanii yoo yaadin hin milkaa'u. Jabaadhee hojjedhee haalli jirus naa mijatee akkanatti fiduu danda'eera. Tole barattoota kanaan booda dhufan yookaan sadarkaa xammarra jirtu kanaan duubaan dhufaa jiraniif dhaamsi ati addatti qabduuf maal? Dhaamsi aan addatti qabu yoo jiraate maal inni
akkuma beekamu qormaata biyyoolessaa kana bara baraan barataan darbaa dhufu xiqqaataa dhufee jira. Bara 2014 irraa ispeeshaalii barataan darbu parsantii 5, parsantii 6, parsantii 4 akkas jedhaa dhufee jira. Garuu barattoonni waan kana laaluu odoo hin taane hin danda'ama waan jedhu, hin darba waan jedhu qofa osoo hin taane qabxii olaanaas fiduu hin danda'a waan jedhu sammuutti qabatanii amma barattoonni baay'een hin darbamayyuu shakkii irra jiran baay'een isaanii yoo darban akka saksasii guddatti ilaalanii እንደውም namni faa bakka yoo qormaata darbitee koongiraafa akkasiin jedhu jechuudha yeroo ammaa kana maaliif barataan darbu baay'ee xiqqaateera. Garuu maali inni wanni dhugaan jiru qormaatis ulfaateeti miti baruma baraan salphataan dhufa homaa wanni jijjiirameen jiru እንደውም yoo salphataa dhufe malee garuu barattoonni yaa'u haasaa fi ajandaa jiru irratti hundaa'anii barataa parsantii 5tu darba waan jedhu sammuutti qabatanii an darbu waan jedhu saniin waan deemaa jiraniif darbuu dadhaban malee darbuu miti qabxii olaanaas 500 riikardii ammaas hin cabse yoodhan yaadan wanni milkoofne hin jiru waan tokko yoo karooratti qabatanii itti hojjetan homaa wanni hin danda'amne hin jiru jabaadhaa hojjedhaa jechuun baradha. Guyyaa har'aa kana keessattuu ati badhaasa addaallee argatteeti jirta. Mee jalqaba irratti maaltu dhaga'ame? Sagantaa guyyaa har'aa kana ilaalchisee baay'ee gammadee alhamdulillah amma yaadee olitti keessattuu sarpiraayiziin Dr. Kiyaar hojiidhaaf biiziidha waan ta'eef baay'ee akkuma sagantaawwan yookaan badhaasa kaawwanii ni hafa jedhee yaadaa ture garuu argachuu kootti baay'ee gammadeera alhamdulillah rabbil alamin isaanillee rabbi jazaa isaanii haa kafalu yuunivarsiitichas bakkaan isaan haa gahu inshaallah jedhee yaada. Jalqaba fakkeenyaaf yeroo qabxii akka biyyaatti sadarkaa lammaffaa fiddee turte namni qabxiin kee bahee akka kaanitti miidiyaa irratti illee baay'ee osoo hin beekamin torbaanotaaf dhokatee ture yeroo sanitti miirri addatti sitti dhagahamee ture maaltu jira? Dhugaadha durayyuu eegaan ture erga jechuun koo qabxicha erga argee meebii sooshaal miidiyaan garaagaraa dhufa ispeeshaalii kan musliimaa kana eegaan ture haa ta'uyyuu malee kana hundas akka bara kanaallee ta'e hin beeku yoo argitanii tan ta'e akka bara kana ispeeshaal ta'e sababa isaallee qabatamatti beekuu baallu hangana hunda ta'e jedhee eegne sagantaa garaagaraa sagantaa badhaasaa biroo barnootaa qabaatee wayii irratti miidiyaan jiraata jedhee yaade malee hangana ta'a jedhee waan hin yaadneef miirri guddaa addaan turre hagatuu malee bakka hojii eeganii yoo dhaban xiqqoo namatti dhagahama sanarraa kanaaf bareeda ture miirri isaa. Yeroo ammaa kanatti eessa barataa jirta maal barataa jirta? Tole yeroo ammaa kana namoonni baay'ee gaafii koomaniidha gaafii namoonni baay'een gaafatanii amma fi Itoophiyaa keessaa naannoo Oromiyaa Shaggar jirra Shaggar Institute of Technology jedhama dhaabbatichi institushinichi barnaa hundeeffamni isaas mootummaa biiroo barnoota Oromiyaatii fi saayintistii naasaa Dr. Biraanuu Bulchaafaa dabalatee isaan hundaa'e keessattuu ijoollee barattoota akka keenya teekinooloojii beesdi ta'aniif yookaan teekinooloojii barbaadaniif baay'ee murteessaadha. Idduma fakkeenyaaf amma achitti kan jiru sooftiweeriin jechaan turre inshaallah yoo rabbi fedhe hin barannataa ammaaf koorsi irra jirra. Haga ammatti artificial intelligence nuclear science dabalatee yuunivarsiitii kennuuf qophii jalqabaa irra jiru. Yoo rabbi fedhe intarnaashinaaliidhaas waan ta'eef barataan kamuu hubannoo isaa kana dura hin turre yookaan ammoo namni beekaan turre osoo beekanii yookaan ammoo dhagahanii barattoonni ispeeshaalii warri kutaa 12 baratanii dhufuu jiran gamaan mana osoof qopheessanii jedhaan. Sadarkaa Itoophiyaatiin alatti barachuudhaaf karoora qabdaati. Karoora sagantaa asiin alatti barachuu immoo osoo hin argamee nan barbaada. Ammas yoo rabbi fedhe keessattuu digirii kan lammaffaa fi sadaffaa yookaan ammoo maastarsii fi PhD koo akka biyyoota biraatti yookaan MIT fi Harvarditti hojjedhu abdiin qaba inshaallah. Dhaamsi ati qabdu maaltu jira? Maatii barattootaatiifis barattootaafis wanta ati dhaamtu yoo jiraate? Tole barattootaaf akkuma waliigalatti waan dhaamu yoo jiraate jabaatanii hojjechuudha. Jabaatanii hojjechuun cinaatti ammoo rabbii ofitti hirkachuudha. Namni rabbitti hirkate lafa kamuu gaha inshaallah. Namni hirkoo isaa rahmaan taasifate waan bakka yaadee hanqatuuf hin qabu. Guddaa duruma bakka gaarii karoorsuudha yookaan ammoo waan gaarii qabachuudha malee wanti inni achi hin geenneef hin jiru. Maaliif hirkoon isaa nama miti waan ta'eef yookaan ammoo waan bu'ee badu miti. Abdii keenya jabeessinee yookaan ammoo ejjannaa keenya tolfannee hard workingidhaan deeggarree biratti ammoo du'aa yoo qabaanne wanti hin danda'amne hin jiru. Inshaallah barattootaaf kanan yoo jedhe maatii barattootaatiif ammoo baay'een dhaamu isaan caalaan beeku garuu to'annaa maatii barattoota ofii osoo cimsanii irratti osoo hojjetanii barnoon buncaan kiyyaa kutaa meeqa barataa irraa osoo hin taane kutaa baratetti ammoo maal barataa irraa osoo beekanii duuka bu'anii isaaniin jedha keessattuu ammaan kana viizhiniin yookaan mul'anni barnoota barattoota dhaamee jira
barataan baay'een yuunivarsiitii seenaan jiru. Kun ammoo akka galteetti waan irraa haasamu osoo hin taane waan hojiitti jijjiiranii fooyya'uu qabu jedheen amanaa. Maaliif isun qormaatuma baratanii persentii 81 ittiin milkoofne barataan kun ammoo persentii 198 maal fidara. Kanaaf osoo irratti hojjetanii mul'ata isaanii jijjiiranii wanti hin danda'amne hin jiru. Jabaadhaa isaaniin jedhaa maatiidhaan ammoo keessumattuu deeggaraa hamma dandeessaniin of kennaa. Maaliif gaaf tokko jijjiirama ilma isaaniitiin yookaan ammoo ilmoo isaaniitiin gaafa jijjiirama hawaasaa yookaan ammoo jijjiiramni biyyaa dhufu waan ta'eef jechuun barbaada galatoomsa.